no kan immo amtani tinsenina dhiisa lama ta'in kufina dura kuftani dhiisa keessa baya dhagaye dumaashi anis wanta akkasitti hima fatishaan arafuniin jaaladhaa jee urum us sambiran geenne sambiran geenne steppi achuma na dhabe nabdi waan isaan gaafatan kana deebi'aa deebistu in deebisu waan isaan gaafatanii deebisu atis arafuniin jaaladha jettee dhagaye obboleessa wanti naafeeti warra bajnuuf hin jiru kana booda obboleessa inna waayina sin joo god sin jaaladha يا ربي والفتش سيسين اللي يا ربي والجبن يا ربي ولي اوف يا ربي ولي نك abdi congratulation alla wajire tanya dama aboma no barta wani si walchay bitanina walla la nabbo ina guma akmatatte de alla guma wajire nya do imanif no barta me koy tumashi atu dubbi kete jirta arafatin lakki haga salama tokkotti nama kana qaata waa hunda goone yala deemne sosomne wanna goone jirra amma isin filanno at isif kanita kana yoo sin geesso kan filachuu hin dandenne ana fi fatille jala hafnachu arambot afni ma assalamu alaykum jala wasama wasa alle duma tana ba jaradda ba ita baja bakagari oiga namni ani jaalatu sun immoo nama kana namoonni kuuwwan kallattiinis alkallattiinis gaafii jalalanaa dhiyeessaa jirtan abdii kutaa namni ani jaaladhu kana jedhi maqaa dhahi nutti himi yoo ittiin saalfatte yoo hin jaalanne nu qabsoo keenya itti fufnaa jechuu barbaada gabaabsii nama jaaladhu qabaa kuuwwan abdii muraa nu jedhi maqaa dhahi nutti himi jala sararri hayyen nini magaafii takka dumaashi si gaafadhooti Hingafatin dumashi waa isin gaafatu. Oh my god. Agaafatu bannaata agaafatu. Dumashi hin beekan akka hin gaafanne gaafii isin gaafatu deemtu hin beekan. Kana waan ta'eef amma gaafii isaan si gaafatan deebisiif. Diin deebisa hin deebisu hangaan gaafii ani waan hin fedhe gaafadhoonis. Fadiin bareedaa kiyya jaalalti gammala manee sittiin hima. Abdi shaan takka si gaafadhu dhiifamaa wajji. Anaan jetta. Abdi culilleetiin baana dumaashi. No. Sitti beeta. Dumashi. Ayyee qoy gaafatu men dhageeffanna. Dumashi hin beeka gaafii isin gaafatu. Niin gaafadhu. Gaafii deebisa. Qoy fattaa kiyya si qabadha abdi. Gaafii agaafattu gabaabsee deebisaa fi samboodhaan ishii gaafadhu waan barbaaddu. Innaa wanti niin gaafachuu fedhe maali ni beektaan isaa jee nama hunda dhiisee isaa jee isa jala goree inni akka lafa nadhiisuun fadhoon. Eenyuun? Fatiin. Kun amma gaafii dhaare? Dhaabbadhu sittiin maalirraa jettee jee? Waan inni raajeen qabu mikinaata qaban isaa jee nama hunda dhiisee isa jala niin gora inni akkanan dhugaan isa jaaladhutti akka jaalala dhugaa sanaaf kanaaf qabu naa ibsuun barbaada. Gaafii gaafatamtee shinuu deebisi amma. Isin kun akka baanne maaliif ati yaada ibsatte amma gaafiin gaafanne yaada ibsatte. Rakkoon qabu gaafis haa ta'u yaada kabajaan si dhageeffanne gaafiin waanuma farii haa ta'u deebiin barbaada. Farii haa ta'u farii haa ta'u gabaabumatti amma namni ati jaalattu jira eenyu maqaa isaa nuu dhahi amma gabaabsiiti hin sodaatini. Hin gabaabsu hanga inni naa himu. Kana oofaa. Oye gaafii isi ina gaafii kee arafaati. Bakka kana jaala miira kana jaala naddaamatu hin danda'an. Oye Fati. Fati shaaqabeet. Oye gaafii deebisaafi. Oye. Fatishaan si jaalachuu qofa osoo hin taane jaala keessa dabaree jireenya keetu jijjiiruuf nama tattaaffii godhaa jiru jechuudha. Hin barbaadu bakka ayyee. Hayyee bakka Fatiin jaaladha bas. Hin barbaadu as biratti. Oye akkasitti miti arafaatimi akkasitti miti abdii waan dhiisiif jedheyyuu saniif beekaa. Gadhiisiles dhimma jaalalaa waa'ee jireenya. Abdii akkasii miti nama jaalatan tokko masfartiin hin barbaachisu. Ebalu jaarsa kiyya ittiin boona ittiin dhaadadha ittiin geerara jaarsi kiyya kunooti naa beeka ebalu jedhama. Nuu gadi kaayi kunoo. Akkana san jenne malee waa'ee waan biraa dhiisu nurraa kan jaarsa kiyya Fatiidha ittiin dhaadadha ittiin du'aan akkasi. Akkasiin jedhin kaa. Jaarsi kiyya kanaa jedhi. Goggodduu kana intini goggodduu afaan irratti. Jaarsi kiyya Fatiidha jaarsi kiyya Fatiidha basaa yeessanii cikam. Dhagayaa wal dhageessisaa jedhi. Dhagayaa wal dhageessisaa jaarsi kiyya Fatiidha. Isa malee ijji lafa nan agartuu jedhi. Hayya isa malee ijji lafa nan agartu. Abdiin faatiyoo.
يا ربي أبصر كأني معلومة عن جد لا يا ربي يا الله إلهي إلهي ما إلهي نما Warakat deh wallah. Maqaa kee sagaltamii sagaliin si kadhanne. Wallahi anu argara. Adi ati ammo. Ormaanni dhageeffadhu siif himaani. Ormaanni ilma dhiiraatiif jajjabinna abdii murini ofirra dhaabadhu jajjabaadhu faranjitu ol chaalenjihaaf egool jetti. Qormaanni kamuu galma qabaadha sii galee. Qormaanni har'a nu mudate kun nuuf yeroo jalqabaatiif miti. Yeroo hedduu yeroo kudhanii ol jaaladhee dhabee jira. Obeen Mee taaptaabii godhaa ijoollee. Ya gadde be jira gizee Gumaa fi antakkaa mircaa keessa seenee kufee galee hin beeku. Sijjambar bara kana ajaa'iba natti ta'e. Kun illee dubbataa jira. Carraa osoo si jaaladhu, osoo bakka guddaa sii qabu, osoo boriif si abdadha siin jedhu, osoo si gammachiisa siin jedhu gadi baatee afaan takkaan fattaa jaaladhaa jettee yeroo nuti daaratti nu laayitu xiqqooma isii hin saalfattu, rabbiin hin sodaattu, ummanni asirra jiru maal siin jedha, namni lafarra jiru maal siin jedha. Deeggartoonni kiyyaarra saayikoloojikaalii daakamuu kiyya kana dhagaan hin callisanii maatiin kiyya rifatu. Ani yeroo kana ilmaan ofirra gannaqaa sitti haasa'u kana maaltu sitti dhagahama? Ani sii galee Hedduu natti dhagahama dhageeka wanta kaasuma. nama namaaf yaadu, nama milkaa'ina namaa hawwu ta'ee har'a wanta akkanaa kun na mudatu. Akkanarra dubbachuun barbaadu. Guma obsi. Homaa miti namni waraana deeme yookaan dhahamee galaa yookaan dhahee galaa jedhan. Maal jechuun? Kana jechuun kun yooma jiru Jigeet gaa. aniin guyyaa 3-4 akkanuma jiru waan ta'eef guma obsi. Kana illee si jaaladheetta. Kana illee si jaaladheetta. Onnee namaati maatii gooti. Usmee fadii ati naarsu jirta usas kalma usaati ma na balbalchuu jirta akkasuma usu. Asitti kanaan si jaaladheettee kanaan Arafaat ijoollee guma namni jedhamu kuni nama saba ofiitiif gumaacha godhe eessa deemtan irratti dawwalan. Dhiisi abdii ani kana booda aarsaan ani kafalullee uummanni ani qabsaa'uufillee maatii mattu hin dhiyaadhu ani saa kanarraa kaasee laala namoonni 800 asirratti argamtan kun waan ani ta'e baga argitan intala tana akka gosaatti akka ardaatii fi akka biyyaatti qoqqobbii wayii akka irra naa keettan barbaadaan dhiirri tokkicha akka ittiin kalani fatta atillee yoo dhugaan hiriyyummaa qabaanne yoo wajjin nyaanne gara wal nyaanne isaa ammaa irraa kaasee intala tana filoo koodhe. Guma nu hawaasni si jaalannaa si wajjin jirra. Hordoftoota ta'e yoo xiqqaate 500 ol kasi hordofanii kasi jaalatanii har'a hamileen isaanii tuqamee mucattii wayiitu bakka kanaatitti akkana godhe jedhee kun nu dhagahamuun akka kiyyaatitti akka saahiba keetiititti yaani baay'ee tokko gadda sii galee. Ani rakkoo hin qabu hordoftootallee akka keetiillee baay'ee hin qabu gumaa kiyya maal jedhee akkasii ibsu hin beeku habiibi taraa gaagga'e. Akkana boochisi gaa hundaanuu si jaaladhe timaatimii godhe onnee namaa. Gumaa kiyya taraa gaagga'e. Arafaat nama kana yookaan dur beekuu dandeettaa yookaan beekuu dandeettaa. Nama nu akka hawaasummaatitti abdannu nama nu akka hawaasummaatitti qabnu har'a imimmaan buusee jechuun imimmaan buusuu miti namni kun kalimaa imimmaanii qabaachuun isaa baay'ee tokko nu gaddisiisa sii galee. Abdii waa takkitti uummanni akkanaa beekuu barbaada beeyte ani. Ati jabaa feete ta'e, sheeka ta'e, qeesii ta'e, nama barate, nama maraate feete hoo taate wanti ilmi namaa irraa of dhogguu hin dandeenye, wanti goonni fedhe ittiin jilbiifatu jecha. Har'a gumaa jechuun dhiira taankiin dadhabdeetu paantiin jilbiiffachiifte kana uummanni naa beekuu qaba. Dubbitu jaalala anillee jaaladheetii miti sii gala. Jaalalli immoo gowwaa bakka seentuu fi bakka baatuun illee hin beekani. Har'a anallee rabbi akkana na godhe malee. Bakka wallaahi rabbii keenya dhiisigaa bakka. Akkamitti dhiisa akkamii akkas jettaati fattaa jaaladha jetaa. Dubaan seena haa qaldu. Akkana si godha bada ani maal uffattee qabbaatti. Warra bisaan qaldii qoru jirtaa sees kammaa wallaahi obboleessa kiyya maaliif bochaa maal jechuu maaltu boca fide. Kun ammallee osoo lubbuun jiru na awwaaltii dhagaa laala obboleessa naan jetti yeroo maa soitu. Obboleessa naan jedhi. Dhagahee lubbuu Duba maalii siinja. Lubbuun aan jedhi shi. Gumaa soba jirtaan see gumaa. Takkitti lubbuun aan jedhi takkitti lubbuun aan jedhi shi. Way rakkadde wallaahi bulaan. Takkitti ma lubbuun aan jedhi kanumaan waa kanarraa waa galan. Hayyee gumaa kiyya lubbuyyeen siifin jira. Eshiin booyi wallaahi hin kolfaan marraa. Booyi.
Guma amma kana mata ko dage. Assalamu alaikum guma kana mata ko nette zeme wayin sittima. وعليكم السلام مشي قالوا صوت انا Amma kan rabbi khalin ni share ko amma boyun kai kun dugada. والله فيديو من ام ترفتي ولا في تمام Di si bakka wallahi si amma laakin boy chamal si jambara nafti wal dubbisne be. Hangana fi abdiya wal dubbisne. Hangana fi abdiya wal dubbisne kai sa wajjasu nafti wajjina so ina kamid dira kana boy dan desa koy. Hai mujatti makan makan Quran. لا لا انا سي بويوني وانتي كارا كان اول سي قول اللبوت يا دبر سينا مسي كان نورن دو سي قال كان فاتي لين ديران لين ديرما ننتو فاتيني Sintufanne si jambar ma bi situfadda. اللي ملا تندم نما كايو كابو بيتا نما تعرفي جراتو Sintufanne wallahi sintufanne ma jechu. Sintufanne inna gizere fata kazatu qalli jirtaanse. Eessatti wajjinaa soone na ay kana fiti wajjinaa soone waliin dub wallee maali irratti jechu namni kun bakka ana soba jeeti maalanis qalduma sibbu. ani si arga bar yeroo hedduu dhokadhee silaa lawtaatee haasooytu natti ol taa'otaati jaalala ibsattu bakka an agarre oromoo akka ta'eeti magaalallee kunuu nama magaalaa hin jaaladha beetaan maatiin sitti himuu danda'an inshaallah walitti dhiyaanne Ayyee. akkasitti amalli kee immoo hedduu natti tola Silaanoo qabbii matamtuu na fuudha yaa rabbi. kanaaf si jaalatanii si dhabuun muu hojjetaa kana waan akka biyyaatti Gaafatama waan kana. Guma assalamu alaikum wallahi billahi tallahi akkana mata kootiti በጣም ተከዲርቲ ጊዜ ቦቼ አኒ ኢሚማን ይዘና ሲቲኒ ማኒ ፊፉን hin boyin bakka bas maali ni beekta siጀመር dhugaan seene basan maaliif hin boyin wallahi hedduu takkaan maaliif dhiirti gisee boce na dabbaran maaliif boca Ya amma kolfuudha ani kolfuu malee maal godhuu bu'a haa bu'anii isaan. Ani Gomaa kiyya dhiisi. kana booda yoo ani amaara malee janajjane ani sareedha kun nama 1,000 irratti Tigireen jaalala beekti silxeen nama hubatti guraageen mataa ol nama qabdi Oromoon jaalalan beektu bakka chawun baay'ee mee wanta akkasitti himaana dhagaye guma Sijambar guma asoo gasii kana seenin gasii biraan hojii seentee maana wajjinaa seen qoy isa kana eegaa dura wal jaalanne naaf fadhini mee akkami dubara koo bar isa kana naan jettu isa kana way waa rakkadhee isa kana rakkadhee ammati mee dhaabbatee isa kana naan jettaan. Arafi waa takka qofa si harka. Kan illee amma boochisuu kee oolu kaasiin taa'u. Maayete gumayyee obboleessa dhiiraa qaba gumaa obboleessa dhiiraa qaba waa takka si dhiiraa wajji harkisu. mana galee arkeen jira Obboleessa naan jedhanii waa takka si harkisu obboleessa naan jedhanii. Gumaa dhiisi na dhageeffadhu. Eshi. Gumaayyee dhagaye gumaan takkasitti hayye maal jettee kiyya maal jettee kotorin ka. maal jettee Ay illee bu'a ka. ati laaffa keessa jirtaati mee caljeeyaa ibidda abbaa dhabuu guma innaa guma wanta akkasitti himaa innaa bakka ni jiraami namni wal jaalatu manallee subadhee deema wanni asii godhu jiraas. innaa guma Wayi. rabbii suma sidaa dhumbayin yaa obboleessa kiyya qaalee Bakka amma tasgabbaa'ee maal godha waa rabbi fide jaalala Kanallee kaanillee timaatimni ati onneen gara nagarasi facaasaa deemtu uummata boo'ichaan fixe. Kanallee boocista kanallee boocista. Kanallee innaa ati waan takka wanti ni sitti dhamoo Ana inuu na dhagaan jirtu. Amma guma. Arafaati ishii anoo eessuma seena boollatamtu na nyaatedha warra ishii an akkamaa ta'u. Kunniin hundi rakkoo heetu. Ilmaan Dhareen gadda garana salfii qabsiistee akka Dhimma abdiyyee kana jee waa hunda miira keessa seenuu ni beeka inma ergiti ittiin beeka wallahi በጣም እና በቃ isa kana bar waliin beenuuni bar innaa siin jaaladha akka nama booyu way wallahi በጣም ችግር ነው በጣም ችግር ነው wallahi rakkoo innaa Asoo guyyamaa kanaas dhiyaachuu baadhee akkuma onnootitti taa'eetuma si jala laalee jechuun miira kiyya sitti ibsuu baadhee maal naa qaba jechuun an amma gumaan kunillee dhufee booyuuf maqaa keetiin ani baay'ee tokko rifadhe nama hawaasni qabu nama hawaasa biratti beekamtii qabu. amma meeta gumaatti dhiisiti guma waan kadhee
Wayye. Mee amma akkami malanatti mee mala akkam fedha mee amma akkam sitoo fedha. Gasti cuma kak, gasti kia cufati dema. Anima ini nama Ashangulidio itu asbara. Kota kan ini kaya dema. Ila obboleewwan kiyya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hundumti keessan na jalaa qabaame. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi dhugaa dubbachuudhaaf Arafaatiin jaalachuu dhiisanii waan sanii olillee godhanii fi itti xiqqaata malee ittiin guddatu. Namoonni 1100 laayiviin hordofaa jirtan kun immoo waa'ee tuttuqqaa jaalalaa kanaan qaraa gumaa sababa soqobeeta yoo xiqqaate namni 100 waraabate ayinaawu abbaan fedhe haa waraabatu abbaan fedhe haa dhiisu sun rakkoo miti garuu immoo akka gumaatti uf bakka bu'ee haasayaa tareefati obboleessa kiyya jettee miira keessa nagalchitee miti ani kama dhugaa obboleettii tiyya siin jedhaa obboleettii tiyya qaalii gaarii jaalalaa fi kabaja addaa sii qabaa. Alhamdulillah wayyee obboleessa kiyya qaalii akkanaa fedhan. Gumaa jechuun bara jireenya isaa keessatti nama jaalatu jaalatee immoo hin dhabu bakka hin waraannetti luqqifatu luqqifannaan ni waraana. Kanaafi siifi fattaan walitti urgaaha hidhaan jannata gidduu teessanitti haa aaru hamtuun isin hin argini toltuun isin hin darbini ganama galgala wal mirqaana wal Uma du'aayi kan keetii fitadhu bayi ka kennaa godhuun duratti ka kennaa karaan kun sun sirroofne ka kaanii fillee obboyan boottu win ulfaataa kana kan kee du'aayi godhatu. Hayyee sa'a kanarraa kaasee fattaan ta'uu fi isatu beekaani parsanaalii akka gumaatti bakka bu'ee yoo haasa'e ani boonu malee takkaan boonne gara fuulduratti illee hin boonu. Godinlee rabbis hin boochisin. Kanaafi sa'a ammaa irraa kaasee Arafaat jechuun obboleettii qaaliidha. Carraa kanaan wal barnoota gaarii nu haa ta'u laayivii yeroo garagaraatti dhufnee wajji haasoinaa wajji taphannaa yaada cheenji wal goonaa. Isinin jaaladha gadi fageenyaan isin mirkaanaa amma kunoo Adaamaa irraa ka'ee gara Finfinnee kasooba takka hin qabne bakka diskaawuntii qabu markaatoo dhaqee uffata qeensarraa gadi rifeensaa bitachuu heedhaan dasneedha ayyaana uffachuun namni gadiin beeyta irdinnaanoo jedhee ayyaana dabarsee fa'aa uffataa kun dursee uffata. Ani garuu kaalsiin osoo nafne paantiin osoo nafne kootii waa hunda bitachuu deemaa jira. Kanaafi namni gammachuu kiyya arguu barbaadan namni akkatti ani ayyaana dabarsu arguu barbaadan markaatotti na simatuu dandeettanii isinin jaaladhaa horaa bulaa deebanaa daakaa isinin jedha. Guma. Galatoomi wallahi gumaa obboleessa kiyya qaalii obboleessa kiyya qaalii galatoomi. Yaada baay'ee. Rakkoo hin qabu sii gammannaa. Kaasiillee walumaan laallaa paantiillee walumaan laallaa koontiillee walumaan laallaa waliin deemnas haayiba nu qabnu sihi garuu anaa kana ati amma dhimma qabdu Arafaatii ibsitee deemti an saatalaayitii gubbaa akkanumatti taa'eetumaan haa turu moo saatalaayitii irraa bu'u. Turi ati rakkoo baay'ee qoratamuu qabdani siif Arafaatillee yoo saatalaayitii gubbaa akkanumatti taa'ee taa'atii rakkoo Arafaat rakkoo itti argamtetti ambulaansiidhaan dhaqqabu. Kaguma kallali kaguma haruma wal barani ayyari marratti haruma boottee wal boochisanii kagabaabaa kee kana kadhibu keessaa walii barreessitanii waan baay'ee waliin haasoftaniirtanii antanaa amma dhagaara kana waan ta'eef kan kee haa bultu mee dubbiin illaaffisna kan kee haa bultu. Bakka garuu baay'ee tokko miidhamaan akkanatti qilleensarra na teessu kara muramtetti asuma muramte baay'ee bareeda. Abdii Kilullee ammootu gastii keessa rafina fakkaate yaa badaana. Anu rafne katrana bulchu jammarteerti lubbuyyoon illee follow wal godha mana keessan follow godha follow akkasiiti bakka kaabdii fi ana kanatti hin dhiisu waan naa himtu naa በጣም ተከ ወላይ ወረብ አከሸ ገኸኛት ይስላል ወረብ በልቃባ ህንገም ተገገራን ህንገም ተከቡጁ ነጄ ጊዜ ዲቦቸሰን ወላ ማቲሚ kana modi sati garan nama marafutti maatimi akkasintaan kama Arafat anammoo gaafii takka waanaan jedhe akkanuma qilleessa gubbaa turi ati naan jetta moo karaan duydu lukkuus yaa ta'u naan jetta inna akkuma inni jee kana silaa jette naaf bareeda kam feeta tam sila tabagumaan jedhe tan obbolummaa Rabbi nu salphise ani jechuun
akka nama tokkootitti gumaan wanni inni jarjaree dhibbaan dhibbatti dubbii tana ibsee fi sitti dhiyaatee hin qabu. Ati onnee isaa keessa seentee waraanne sii galee. Warroon wasa. Warro wasa. Akkanaa miti. Wallahi. Inni dogongore. Bakka deemaa Wasa. Wasa. Na dhaggeeffadhu. Gumaan hadhuma jechuun si argee wajjin haasofitanii kinoo waan ibsatullee ibsatee jira. Ani jaaladheellee dhabeellee hin beeku yoo jaaladhe immootu hin argadda malee hin waraana malee dhiisuu isaa dhageettee jirta. Garuu anamma waraanamee qilleensa irratti nama hafe tokko. Qilleensuma gubbaa ta'a moo tagumaan siin jedhe tana gumaan silaa nama har'a dhufee dubbii tana fixate ishee akkam godha ishee. Obboleessa otoo barbaadde samii seeni maal haasaa inni qilleensaa miti. Ati rafnesi barate waan rafte tasgabbiin haasaa jirraayu. Maal rafte rafoon. Bakka dubbii biyyaa kanatti wayita kaayyoo mugelleen dhagaa abdiin cululleellee naqabe yaa rabbii kiyya. Amma deemaa beedhaati ani irrafnellee. Nama arafaa jechaa waan beeku narra dhiisa. Fatta afaan takka nama uummata kuma tokkoo kana fooloo na goo'isi. Ummata fooloo godhaanii mee gumaa keessan gumaa qeerroo. Ummanni maa an fooloo si godhaa yoo fooloo godhaa jedhanillee. Gumaa laal. Fooloo kuma takka gaafii takka sirraa qaba guma. Fooloo kuma takka viidiyoo takkaan argachuu qabda laal. Argachuu dandeetta garuu viidiyoo kee jala si seenanii koppiliingii si haa godhani viidiyoo kee jala seenanii. Gaafii akkasii gaafa. Fooloo laal wallaahi. Akka irraatitti rifannee warrabbisa. Rifatinati. Timaatimii. Fooloo kiyyara xiyyeeffadha. Fooloo Abdii jirullee. Fattaashoo fooloo rannaa xiyyeeffadha daqiiqaa takka. Argaan jirtuu kinoo fooloo. Harkaan dafamee wal faana godhaa. Gumaa fooloo godhaati. Fooloo gochuu bichaa miti gubaan nama saba keessaniif dhaabatu. Nama akka qeerrootti qabnu. Viidiyoo isaa jala seenaati. Koppiliingii godhaa fi viidiyoon isaa vaayiraalii jechuun wannoon isaa gabbu'aadha. Koppiliingii ta'uu qaba manni isaa. Na rakkistanii rakkadhaa wallaahi Oromoo rakkadhee wallaahi warabbi. Kisi Oromoo rakkattee Oromoo situ rakkise inshallah. Rakkistee fi rakkattee walii ilaallaasan. Koppiliingii godhaa fi laayikii godhaa manna taappiin godhaa mana kanallee koppiliingii. Silaa inuma teettan aga teettan harka keessaniin koppiliingii godhame. Agasii amma nagaa walitti dhaabannaare. Finfinnee isinii bilbila abdii yoo lagarraa abdii jirullee. Fadhi inni dhuftaa meelee galgala. Guma. Ani amma isin bira jira sa'a tokko booda. Ayyee bakka kootu ishee. Akka biyya na nyaattu miiccadhee ba'a amma. Akkasitti. Miicaa malee waa walii gaddeemtamaa. Sira iidiin boori moo iftaan? Maatii bira maatiidhaaf immoo warroonni wayaa aadaa barbaadan maatii keessaniif warroota biyyoota alaa biyya keessa iddoo barbaadanitti konneektu godhaa konneektu na godhaa okay. Anas tulullees dubbisaa uffata aadaatiin tahee wantoota garaagaraatiin maatii keessan sarpiraayis warri gochuu barbaadan wayaa aadaa. Fati dhimma sirraa qabaa silaati maa keessaan nan dubbifne reeqo. Keessaan kootu daayirektii naa bilbili keessaan miseejiin ba'ate. Daayirektii sii dawwala kaa miseen jaraan. Akkasin naa bilbili. Amma rafi amma sitti hin dawwalu kasaati sii dawwala. Amma rafa wallahi. Ila abdii bakka san deemnuu danda'ama jira har'a sila. Ummata kashti Arafaat. Wallahi har'an dhabamu waan ta'een dalagaami maal taate. Wallahi billahi uudii fi qidaameen dalaytu sheeka. Ay rafikaatillee rafa. Ayyee. Wiixata deemna. Warra biyyatti barbaadan warra biyyatti asittis barbaadan Bahareenii keessa. Dumaashi. Biyyoota biraa. Fooloo godhamee warra mana kana fooloo godhamee namni 800 kun. Ani jechuun nuti siif jennuma meeqa ta'aa jirra sila mootiin keenya kun siin galladhee aariin ture. Innaa dubaani maaliin balleessa amma kana keessatti mee ati mee bakka amma fakkeenyaaf akka nama takkaatitti mee bakka isaa san bu'i mee amma dhiiraa baratis inni dhiiraa bara. Amma namoonni gumaan osoo yeroo san ati si fatii dhiisetteen silaarra gumaan baay'ee akka si jibbu beekta. Namni si madaaluuf waa siin jedha. Ejjannoo ati yeroo hedduu ejjannoo qabaachuu qabda. Sanin maaliin beeksisa jambaranuu? Namni ala nama tokko argee dhiise isallee bor akkasuma dhiistee sin ilaal dhageeffadhu dumaashi. Amma nam tokko ol seenee si jaadha siin jedhee yoo osoo ammuma barattee amma nama san dhiifte namni sun immoo madaalli keessa galcha. Borillee anallee akka nama godhee namni marsiraa dheessa yoo ejjannoo qabaatta'u